Yaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkoo Broadcast Gumii Bokkoo Media keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas Dr. Hundeessaa Karroo fi obbo Adoolaa Baanataati. Haala siyaasaa biyya keenyaa irratti fi labsii qeerroo labsees akkasumas haala guddina Gujii bahaa keessatti deemuuf ammas haala raayyaa ittisa biyyaa keessa jiru irratti marii gabaabaa isaa waliin goona. Sirba kanaan booda walitti deebina. Nu eegaa share like tolcha Gumii Bokkoo YouTube's like subscribe ni tolcha na ulfaadha wayyama. Magana majala godante tisisin nakafitensa kabaja fi barcuma ofidi sirgala fatae abatu ofilesa kafi jalala sabadi se forma jala fige abatu ofilesa kanatu gafinati tae marre kanatu rajinati tae marre kanatu gafinati tae marre shake marre kana basi jibbe marre kanatu gafinati tae marre kanatu rajinati tae marre kanatu gafinati tae marre shake marre kana basi jibbe marre otobam ni jiru dagarati dagadarbata hidana faisu madarati madada balda malif dabalda kanatu gafinati tae marre kanatu rajinati tae marre kanatu gafinati tae marre shake marre kana basi jibbe marre kanatu gafinati tae marre kanatu rajinati tae marre kanatu gafinati tae marre shake marre kana basi jibbe marre Madera, Igera Dabera, Sidu Fatera, Mani Kaira, Igera Dabera, Sidu Fatera, Ramon Kaira, Walaga Kaira, Vale Biarzi Ziti Kaira, Igera Dabera, Sidu Fatera, Amboris Kaira, Igera Dabera, Sidu Fatera, Ararkin Kaira, Waloris Kaira, Walo Kamise Ziti Kaira, Igera Dabera, Sidu Fatera, Matakal Kaira, Igera Dabera, Sidu Fatera, Rayanis Kaira.
namni gubateera Haacaaluu dhabeera si tuffateera shawaanis ka'eera Haacaaluu dhabeera si tuffateera geedoonis ka'eera Haacaaluu dhabeera si tuffateera biyyi gubateera. Yooyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo keessummaan kiyya lamaanuu naa dhiyaatanii jiru. Akkam bultan jenna? Ashabaayeen harka fuudha. Sududumaan garagaa fi deebii kennaatti deemna. Fakkeenyaaf guyyaa 30 darbe kanatti godina Gujii bahaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Raaroo jedhamutti wanta deeme ijoollee umriin isaanii 18 gartee lamaan fuudhanii waraanni Abiyyi hoogganam yakka kanan jenne ilmaan dhiiraa irratti aadaa teennaa ala dhufee irratti dalagee jira. Kuni akka aadaa Oromootti fudhatama waan hin qabnee fi keessattuu aadaan Oromoos ta'e aadaan biyya san keessa wanni akkasii kun fudhatama hin qabu jedheen abdadha. Isa kanarraa maal hubattan mee Adishaa sirraa jalqaba. Ulfaadhu wayyame kun waan guddoo nama rifachiisaati. Akka naannootti ta'e akka biyyaallee ta'e akka addunyaalleetti waan gochaa suukanneessaadha. Beektaa aadaan waan jettu takka qabdi waa ilti didu jira waa ilti laaluu didu jira waan gurri dhageettaa hin feene jira hin taane jira jedhanii waan beektaa akka aadaatti dubbatamu takka jira. Kuni ilma dhiiraa tiif lakkisi hawaaqi dhiiraa fi uume dubartii fedhaa fi barbaachasii malee waa akkanaa kana godhuun akka naannoon ta'e akka biyyaan ta'e akka addunyaan ta'e waan beektaayyee balaaleffatan. Waan baay'ee hammeenna hama waa addunyaan tun guutuun itti balaaleffatu akka naannoo callaallee qabamte wanni akka addunyaa kana irratti wanni kun itti balaaleffatu. Ijoollee mana hidhaa guuranii achitti hidhaniiran hayyee mootummaan nafxanyaa afu hudheetaa mana hidhaatiin guuree waa afaaniin dubbatichaafuu nama ulfaataa kan irraan raawwate yoo jedhamtu waan mootummaan kun ta'e Oromoof waan mootummaan kun ta'e waan beektaa waaqi dhalootaas sii kenne takka ala salle beektaa seeratti hin fayyadamtu jira. Sarra dabaree waan waaqi uumaan dhiyeessiin kennit takka irraan dabaree waanuma waan godhu waanumatti fakkaatu akka godhaa jiru. Wanni kuni namni shiftaa nama mootummaa ofiin jedhu kuni haga qawwee harkaa qabu sanitti waanuma godhee lafa sanitti balleessee aadaaf biyyan waa hunda balleessee addunyaa tanarraa deemuuf. Har'a biyya addunyaa tana keessatti wanti badduun amma raawwatame kuni akka seeraatti biyya fudhatamu tokko jira. Suni fedha namaarraa akka biyyaatti akka beektaayyee Afrikaatti yoo ilaalte wanni akka nuti akka biyya Ameerikaa kana beekamnuuni namni tokko Afrikaa dhufe jennaani waa amma raawwatame ijoollee teennarra jedhamu kana akka Afrikaan guutuun jibbuutu beekan jechuudha biyya Ameerikaa kanatti. Waa hagana ta'e waa hagana balaaleffatame waa hagana addunyaa guutuurra jibba kana lafa teennarratti gosa teennarratti waa haganaa kana raawwachuu jechuun hatteen kan
Nama waan kana dhaga'ee nama gochuma kana dhaga'ee mootummaa isaa waliin waa hojjeta dhiisi yaaduma mootummaa saniitu deeggaree waan inni ta'e hubachuu nu dhibu jechuudha. Kanaaf kun waa akka dabaa balaaleffatamu waan rabbi nu baasi rabbi waan dhageettaaf feeni takka marroo taatee fi kana addee jirru waa hatteen qabe takka nurra godha jira. Hawaaqi nu uume dubartii fedhasi irraa hundaa'eeti namni hawaan kana godhuu danda'e. Waan akkanaa kanarraa ala dabaree nama akkana wal godhu jenna waan takka dhaga'amee beenu. Waan gurri dhageetti af nama ulfaataa takka waan arraba dubbatichaa nama ulfaataa takka taateef beektaa afaan mamammaraa jira arraban na didaa jira waan kana haasa'echaaf jedha. Wanni waan gadi cimsinee balaaleffannee daangaa waan daangaan qabne seera daangaan qabne biyya sanirra ta'uusaa mootummaa shiftaan tuni gochaa kana raawwachaa akka jiru jedhee yaada kiyya kana asumarra gabaasee jechuu barbaada. Ashannaafi. Ulfaadhu wayyam Adisha. Mee Dooktar yoo ati waan kana diippilii argitee jiraatte jedhee yaada. Ijoolleen tuni baay'ee ijoollee kichuu qabaniiti nama barbaadan godina san keessatti abbaa feete fuutee mana hidhaa galchitee waan feete goota. Mee waan irra raawwatame kanarraa wanaa jedhiitii daawwattooti kennamee akka si hubatanuuf ni dheessiitii naa mul'isime. Ulfaadhu wayyam. Galatoomaa ishee. Akkuma obbo Adoola jedhanii waan tokkotti wanni mirgi nama tokko akka namaatti yoo dhalatu mirga dhalootaa yookaan mirga waaqisii kenne qabda. Mirga kaan immoo mirga hawaasa keessatti argattu yookaan addee jirtutti fakkeenyaaf akka hawaasa addee tokko jiraatutti mirga ollaa sanii yookaan naannoo sanii qabaachuu dandeettaa dhabuu dandeettaa. Garuu mirga dhalootaa siin qabda. Amma wanni naannoo mootummaan biyya sanii yeroo adda addaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jirtu keessattuu uummata keenya irratti amma wanni inni deemsisaa jiru dubartii gudeeduu dhiira gudeeduu calla'aa muti waa hedduu fakkeenyaaf nama ijjeesuu balbalatti cufanii mana waliin gubuu mana hidhaanii baasanii halkanii nama ijjeesuu horii namaa fudhatanii gabayaa baasanii gurgurachuu nama mana isaa addeetti dhalate ollaa isaa addeetti hore addeetti badhaadhe achirraa godaansisanii qarqara addee isaa itti hubatan addee isaan galgalaa ganamatti to'atan qursiisuu waan laakkaawamee dhumaatii nuti wanni naannoo teenya keessatti mootummaan yeroo isaatti dabarte ka amma humnaan biyya san keessa jiraatu sun godhaa jiru. Mirgi dhalootaa ka amma isaan amma fakkeenyaaf akka aadaa teenyaatti hin beeka amma mootummaan kun waan ollaa tokko keessatti yookaan saba tokko keessaa yookaan uummata iddoo tokko jiru keessatti waan hantuu yookaan waan qaanii ta'e beekaa waa ummati sun yoo irra godha akka malee sodaatus akka malee qaaneffatus beekaa amma akka naannoo teenyaatti akka uummata keenya ennaa jennu uummata Oromoos hin dabalataa uummata keessattuu uummata Gujii yoo fudhattee dhiirti dubara callaa waliin rafuu qabdi. Nama dhiiraa yoo dhiira waliin rafe qaanii gugurdu akka aadaa uummata keenyaatti nami suni yoo dhiirti yoo dhiira waliin raftee dhiirummaan sun irraa mulqamteerti jechuudha. Yookaan nami sun bukkoomeera jedhanii akka lookaalitii teenyaatti. Akkas jechuun ati bakka adoo jirtuu duute jechuudha. Amma wanni isaan waan kana godhanuuf karaa
isaanii haa gargaartu karaa isaanii gargaaru gumatti fayyadamanii taa'itaa sanirraa taa'itaa jalaa dhumatee jira humna addee san jiraachuu hawwii isaanii akka malee guddoo dheebuu guddoo qabaachuu isaanii agarsiisa. Ijjeettelle fudhatuu sidaate mana hidhaalle buutte si fudhatuu sidaate qaabde ukkansitee lafa biraatti mana hidhaa buuttee waggaa tokko waggaa lama achi keettelle dadhab namni fudhatuu dide. Mana guddee manarraa guddee ibiddatti qassiittee itti sirbite si fudhatuu dide. Mana naxxe manaa wanta guddee fudhatuu didate. Amma immoo maangoon maal wanni ajaa'ibaa wanni uummati kun akka malee jibbu sodaata. Dhiira dhiirummaarraa mulqa. Tana wanni isaa hojjetaa jira. Wanni biraa wanni haaree hin jirtu. Maaliif waanuma barbaachisaa huma godhuu qabna asii adda. Akka humna addee taa'itaa kanarra turuuf humna uummata kana gadi buunee cassinee akka isaan nu fudhatan godhuu fi waan datteen waan ajaa'ibaa waan uummati sun uummata san keessatti waan qaanii gurguddoo yoo waan isa irra goone uummati sun kananarra godhuu mannaa mootummaa kana fudhadhu naa wayya akka uummati sun jedhu waan isa barbaadan jechuudha. Kanaafi uummati keenyas waanuma barbaadanillee isin gootanii mirga keenya raggaasinnaa ifirraa fonqolchina jedhee mormachuu qaba jedha gabaabumatti. Wanni isaan godhanuuf illee gabaabumatti tana uummatis immoo waanuma barbaadanii yoo isin gootanii mirga keenya mirga dhalootaas mirga hawaasummaas mulqitanii yoo dhaantanii mirga keenya deebinee kabachiifachuu qabnaa jedhee mormuu qaba jedha gabaabumatti. Ulfaadhu wayyame Dr. Ulfaadha. Tarii mootummaan kun uummata kana abdii irraa waan kutateef yakka adda addaa irra raawwataa jira fakkaata. Isa kana Oromiyaa guutuu keessa waan deemaa jiruu fi isarraa waan daqiiqaa tokko itti dabalta yoo qabaate itti dabalaati gara gaaffii kee lammaffaatti ce'a. Adishaa waan dabalatu qaddamoo numa darba. Asirraa waan tokko itti dabaluu barbaada fakkeenyaaf wanni kun akkuma fakkeenyaa naannoo teessa ammata naannoo gujiita nama ijoollee dhiiraatti gudeedan san dubbanne malee wanni kun waan guutuu Oromiyaatti deemaa jira. Uummati keenya ka naannoo Gujii jirus, ka naannoo Booranaa jirus, ka naannoo Arsii, ka Wollo jiru, ka Wallagga jiru, ka Shawaa jiru, ka hundumtu ka hubatuu qabu. Gochaan akkasii suukanneessaan gochaa akkasii hantuun wanni akkasii nama qaanessa wanni lubbuu namaa ajjeesuun manaa walta gubuun fakkeenyaaf dhiyootana haqaabattan Wallagga Naqamtee keessa dhaqanii ijoollee 5 mana tokkotti nama 5 gisee tokko dhuftee ajjeesu mirga akkasii ijjeechaa akkasii eenyullee mirga hin qabu waa akkasii humnaallee hin bulchii ati akka feete hin bulchii nama 5 nama 10 addee tokko dhuftee ajjeesuu fi waanuma ajaa'ibaatu waan kanaan dura dhagarree hin beekne akkuma san Harar keessatti karaa Arsii keessa Kofole Boyeessa magaalaa amma mucaa xiqqaa guyyaa gabayaa keessatti ajjeesan sanfaa akkuma san manarra deemanii rooba keessatti jechuudha. Akkasi nama ajjeesaa jira. Wanni kuni akkuma amma jenne isaanii akkana duu akkasi qaanuurraa mootummaa kana aduu fudhannee wayyuu akka uummati jedhu barbaadan isaan gabaabumatti. Kuni uummati wanni baruu qabu kunirraan dhaabatu itti fufaa uummati garuu hin fudhannu. Mootummaa shiftaa 4 kiiloo nami 5 taa'ee ajaju kana dhiisiyyuu mootummaa humna qabu ka wotaaddaraan bulus kanaan dura yaalelle uummata fudhatee irraan beekuu isaan diqqaa diktaatarii ta'uu wadhaanu ka ifiyyuu ganaa lafa ejjatee hin jirre kanaaf mormateef irraa fonqolchuu qaba jedha gabaabuma. Ulfaadhu wayyame mee adishaati waan dabalatoo qabaate dabalii yookiin gaaffii biraatti jira. Baay'ee galatoome asirra beekta wanni kun akka dabaa arrabina dide afaan beektana dubbida dadhabichaan guddoora rakkachaa jira diqqoo akka waan mana finaa hiikatuu jira eega gaaffii kana na gaafatte.
amma maa hubadhe seetaa amma waan kanarratti mootummaan tokko mootummaa yoo jennu bakka mootummaa mee akka mootummaatti aftan shiftaa dhagee 4 kiiloo jiru. Mootummaan karoora fi godhatee eenyummaa ofii kaayoo ofii beektaa biyya ta'e sanirra diriirsu jechuudha. Amma maa hubadhe waan beektaa akka isaan lafarra hojjetanii irraa kaasee ta'e ilaalu mootummaan amma abiyyuutu waan ifii ta'e takka biyya tanarra badhifataa jira. Bukkicha jechuudha amma beektaa namummaa mootummaa saniitu namummaan biyyi sun hoogganaa jiru bukkicha jechuudha. Warrooti dameen caasaa isaa hundi amma bukkicha jechuudha. Maaliif wanni isaan godhan waan kana jechuudha. Wanni isaan diriirsaa jiran waan bukkoomaati. Adda amma hangafa afaan na sodaatee amma dubbata. Maali waan lafaa hojjetaa jiranitti waan kana amma beektaa afaan karee beektaa yookaan beektaa haasawa arrabaa tokko arrabsuudhaan namni waan beektaa ifii keessa jiraatu akka namarraa raawwatu. Jiruu isaaniitu jiruu bukkuu tana jechuudha. Caasaa gubbaa kaase haga gandaatti warri jiru jechuudha. Namni mootummaa kana deeggaru caasaa isaaniitu biyya sanuu gara kamitti jijjiiraa jiranii yoo isaanii taate adoobetta isaanii taate gara biyya bukkichi irraa moo'e. Dubbetta wallaalaa irraa moo'atu. Amma biyya bukkichi irraa moo'e takka godichaa fi caasaadhaan suutaan waan beektaa naannoon duri hin baratinii takkatti amma barsiisichaa deemaa jira. Maaliif waan kana siin jedhe seeta beekta waan kanaan dura mana hidhaatti wanna akkanaa kana mudate akka beekta bara tokko waan isaa araaramu haroo boruu danda'e jedhanii warra waa daraati jaarsa nama guddaa jarri takka wudhaddee mana hidhaa san keessatti maan jedhanii yaama. Beekta darabee adda tiyya turte darabeen beekta nu taraa waasan walgoon maali inni afaan dhayyanaan ma afaanuu dubbina hin danda'u. Maali jaarsummaa ta'anii maan goote isee anan loqoda kiyya waan kana wallaale moo jedhaaroo biruu isee wanna kun anatti jechi kuwaa akka wal godhamne mallattoof annatti maal jedheenii jennaan jaarsi baay'ee nama fanii tokko akkana jedhanii haroo boruu danda'e beektaa gujii naa dhaga'ani adda gaaddisa bukkichaa ta'e qorichaa gaaddisa bukkichaa ta'e haroo boruutu addaa kaasee haroo bukkichaa gaaddisa bukkichaa ta'e jedhee haroo iyyee baraate haroo boruu danda'e amma jaarsi sun jaaranaan jedhanii akka oduu dhaga'e. Amma wani waan kana fakkii tana kaasee fi mootummaan suni jiruu isaa beektaa uummatarra afajju waa ifi jiraata jiruu isaaniitu jiru utu caasaan jalaa gubbaa haga gadii naaf xaqqabbu. Ulfaadha wayyama tana sitti murra gaaffii kiyyattaanu ceena. Mee labsii qeerroon Oromiyaa yookiin qeerroo loqoda gujiitiin qeedhoon dabarsitee guutummaa Oromiyaa keessatti dabarsitee jirti. Labsii tana qeerroo callatti itti hirmaatamoo diqqaaf guddaan itti hafne uummanni Oromoo kaabaa kibba ganda sanii aanaa sanii maanii kana osoo hin jenne itti hirmaatuu qaba. Maaniif biyya mootummaan qabne tokko keessatti jiraachuun uummata Oromoo kana caalaa darara hamaa irra geessisaa jiranii isa kana ofirraa qolachuuf qeerroon kana labsee jira. Kana isin akkamiin ilaaltu? Mee Dooktar naa jalqabe. Galatoo maashee kun akka malee qabsoo amma jirtu uummati kennaa karuma jirtu gumaan qabsaa'uu qaba. Karaa jirtu kana guma keessaa garuu karaa amma qeerroon labsu kun baay'ee karaa yeroo gabaabaatti bu'uura guddaarraa argachuu dandeenyu yookaan waan hedduu fiduu danda'u. Garuu akka inni itti irra hojii oolutti murteessa. Fakkeenyaaf kanaan dura akkuma bal'inaan qeerroon keenyas uummati keenyas guma beekanu kanaan dura mootummaa TPLF taayitaarraa ari'anii arganiiru.
Garuu ammas mootummaa kana taa'ee mootummaan hin jiru amma warra shiftaama biyya bulchina jedhee humnaa waldhaanu kana isaa irraa ari'uusis baay'ee hin danda'ama karaa kanaan. Garuu wanni ta'uu qabu amma qeerroo callaa ta'uu hin qabu. Maaliif mootummaan aangoon jalaa dhumate kuni akka innitti haala suukanneessaa mareefuu haasawaa turre haara akkasi qaanessu akkasi lubbuu namaa ajjeesuu manaa walta nama gubuu nama baay'ee iddoo tokko dhufanii suma takkaa rasaasaa rukutanii ajjeesuu tokko mana hidhaatii fuudhanii nama ajjeesanii baddaa bosona keessatti gatuu wanni godhuu danda'u kuma godhee jira wanni jalaa hatte hin jiru. Garuu waan hantuu inni godhu kana ummati keenya namni akka sabaatti baduu hin qabu, ollaan baduu hin qabu, ummati baduu hin qabu, jiraachuu qaba, mootummaa hin dhufaa hin darra. Garuu ummati jiraachuu ka danda'u jiraachuu qabna jedhee yoo mormate. Waan sirriin ta'in nama si ijjeesuuf dhufu na ijjeettu handuu hin qabu jettee yoo mormatin namni dura taa'ee analle ijjeessan yoo itti deebinee isinillee yoo mormatta isinillee ijjeessa cadhisaa yoo jette garbummaa hantuu ol dhaantee waan sitta fe'anuufi kanaaf ummati walumaa galatti qeerroon qarreen jaartiin jaarsi nami dubartiin nami jiru duuchiin jechuudha. Waaminsi qeerroorraa haa dhufu malee amma garuu ka duraan deeme sanirraa haala amma jiru irratti xiyyeeffatanii haala ittiin uggura kana deemsisan yookaan mormii kana deemsisan babal'ifachuu qabu, tooftaatti jijjiiruu qabu, istiraateejii immoo itti appilaayi godhanullee itti jijjiiruu qabanii. Kanaaf tokkoffaa akkuma amma jedhesanii nama hundumaa saba keessa jiraatu dabalatuu qaba. Lammaffaa akka malee barbaachisaan guutuu Oromiyaa keessatti si'a takkaa jalqabuu qabu. Yoo Wallagga uggura deemsisu Shawaa irratti, Gujii irratti, Boorana irratti, Walloo irratti, Arsii irratti ta'anii daawwachuu qaban yookaan achi deemsisaa jira har'a maangoo dhallaati jedhanii caqasuu hin qaban. Yeroo kana jalqabnaa sa'aatii kanarra jalqabnaa guutumaa Oromiyaatiin yeroo san jalqabuu qabu. Nam tokkoyyuu irraa hafuu hin qabu. Kun akka malee barbaachisaa. Inni kanaan dura kun marsaa shanaffaa marsaa tokko haga afurii rakkoon guddaan argamee si'a takkaa jalan qabu hundumti isaa. Uggurri kun guutuu Oromiyaatti si'a takkaa jalqabu qabu. Keessa hafuun qabdadu ijoolleen kenna maduuti yoo jettan teeta gadi bayaa karaa cufaa. Maaf ijaarsi kenna masgiida keessa du'a jettanii cadhittanii ta'ina gadi bayaa karaa cufaa gadi bayaa waan maal akka godhu godhanii achirratti ibsamee jira. Karaa cufuu callaa adumuuti. Bittaa gurgurtaa biduu qabdan. Warri birrii qabdan birrii teessan itti hojiirra oolchina irraa qaba. Warri beekumsa qabdan beekumsa keessa irraa qaba. Warri karaa cufuu dandeetta karaa cufaa. Mormiin gumaa si'a takkaa hojiirra ooluu qabdi. Keessattuu karaa uggurri kuni guutuu Oromiyaatti si'a takkaa ta'uu qabdi. Si'a takkaa hojjetee mootummaa shiftaa diktaatorii xixiqqaa kana dhiisii guddaayyuu si'a takkaatti kuffisa. Garuu yoo ollaan tokko sirriitti cufee ollaan tokko calluma jedhee laalee rakkoo qaba. Maaliifi karaa banaa sangula seena warri diinaa. Kanaaf uggurri kun sirrii haala duraarraa waan tokko sirreeffachuu qaba. Wanni sirraa'uu qabus kun namni hundumtuutti irratti hirmaatuu qaba. Namni ollaan hundumtuutti hirmaatuu qaba.
wanni itti hirmaatan karaa cufuu callaan ta'e adoon ta'in waanuma adda addaa waan hundumaa dabalatuu qabaa jedha gabaabumatti. Ulfaadhu wayyami adisha labsii qeerroo kana keessa tokko lama ittee qeerroo lafa keessatti jirti fakkeenya qotee bulaan Oromoo tokko qabeenya isaa amma labsii qeerroo xumurame jettutti gabaatti kan finnillee yaada jedhu kaasteera. Mee isa kanallee walta qabii labsiisan irraa tokko lama jedhiiti naaf jedhime ulfaadhu wayyami. Ayyee galatoome labsii qeerroo kana qeerroon bara kanatti mootera qabsoo Oromooti. Mootera qabsoo guutuu cunqurfamtoota ummata Itoophiyaa keessa jiraataniiti. Oromoo maannoo qeerroon akka mooteraa ifi kaatu malee hawaasa Oromoo ka garaagaraa dhiisuu hawaasa cunqurfamaan Itoophiyaa keessa jiru hundi waan kanarratti bakka jiranuu akka ittuma isaaniiti akkuma mormii jedhanuun sochii godhuu yookaan beektaa mormii agarsiisumaan. Wanni kun maal babal'atee waan Oromoon callaan yookaan beektaa Oromoon callaan beektaa hawaasa Oromoo callaan godhuu miti. Ka Sidaamaa, ka Walaayittaa, even biyya beektaa if dandeettee mootummaa nafxanyaa kana hin seensinu jettee ifirraa kixxe malee yoo beektaa nafxanyaan biyya san keessa beektaa wanni si hojjattu beektaa naannoo Tigraay seenuu dhabaattellee ummati Tigraay illee yaada kana nu waliin qabaachuma. Wanni isaan karaa cufanuuf wanni jedhan isaan hunda jaaratanii nafxanyaa alaa ifirraa ittifatan marroo jiranuuf garuu gochaa nurra godhamtu kana yaadi isaanii deeggarsi isaanii wanni kaayoon nafxanyaa hawaasa ummata Itoophiyaa keessa qubatu. Amma kabiraa dhiisi. Ummatuma xiqqeeffamtoota yookaan beektaa akka hawaasaatti yoo ilaalte hawaasa Amaaraan gaarii. Ummati hawaasa Amaaraan ta'e ka Tigreen akkuma siin jedhe ka ummatoota garaagaraa ka Sidaamoo ka Sumaalee kan hundi yaada kanarra akkuma kanaan dura qabsoon Oromoo qeerroon mootora taatee mootummaa wayyaanii biyya san keessa ariitee bakka isaaniitti isaan galchite suni Oromiyaa keessa yookaan qeerroo Oromoo irraa kaatu malee qeerroon yookaan beektaa faannoon Amaaraa ijjattoon Sidaamoo hundi isaaniitu ka Walaayittaa hawaasni hundi bakka jiru haga dandeettii isaanii irra qoodameeti qoodasa irraa fudhateeti. Ammallee wanda gadi nutti cimaa deemaa jirti hacuuccaan kun roorroontu. Kanaafuu akka mooteraatti qeerroo Oromoo waa amma kaatte kana hawaasi Itoophiyaa keessa jiru Oromoo callaa moti hawaasummaan uffamaan Itoophiyaa keessa jiru irraa qooda fudhatu. Mootummaa seeraan qabu shiftaa 4 kiiloo qabatee afaan qawweetiin isin bita jedhuma. Waan tuqaalee gaggaarii kanarratti labsii kanarratti tuqaa isaan tuttuqan gaggaarii jiru. Mootummaan kun tokko ajaja mootummaan kun baasu diduu. Lama gibira gabbaruu dhabuu maali mootummaa seera qabuu miti shiftaa attan gabba. Kawasirraa fuudhee garagalee si ijjiiru. Sirraa fuudhee deebisee isaanuu si ijjiiru. Waraana beektaatti akka si ijjeessu kana maaliif gibiraatti qabba? Gibira kana irraa dhaabu. Wal dammassuu waan wanni kun taate ka waan kana hubannaan kan wal hubachiisu. Ammoo deebi karaa kana beektaa uggurri kuni isa yerootii fi isa itti fufu kaa hin dhaabanne jira jedhamee lafa kaayamee. Amma fakkeenyaaf guyyaa boru
Monday hanga Friday jedhan natti fakkaatti. Haga sanirraa kaasanii karaa cufuun magaalaa biraarraa gara magaalaa biraatti deemuun dhoowwa. Magaalaa keessaa miti. Magaalaa keessaa baatee gara magaalaa biraatti qaxxaamuru. Ammoo deebi waan naannoo Oromiyaa oomishtu gabayaatti dhiyeessuu qabu. Kan jedhamu kun guyyaa murtaawaa fakkeenyaaf kanaaf waan kanaaf guyyaa murtaawaa san keessa kan godhamu ammoo katti fufuun jiru. Kanaaf waan akkanaa kanarratti eeroo ta'ii ijjattoo ta'ii ibn faannoo ta'ii kun yaadallee ta'ii eeroo yookaan dargaggooti Tigraayille yaada nu gargaaruu nu barbaachisa. Maali mootummaan shiftaan adda 4 kiiloo jiru kun yoo ummata kibbaatiif ummata Oromoo cabsee jedhe ummata Oromoo kana qabatee Tigraay adafirraa ariitee dhoobitee adaala sammuu dhoobitee ofirraa ariite kana ittiin duuluu barbaada. Haga wanda sa inni qindeeffatu Tigraayille teettee eeguu siin barbaachisa. Adoonni lafaa ka'eetti hin deemne lafa qabuu barbaachisa. Kanaaf addee jirru kaaba ta'e kibba ta'e akka Oromootti baha ta'e dhiya ta'e adda labsii Oromoo baanu abaa eeroon baatte akka diqqaa guddaa jaarsaa jaartii beekaa wallaalaa waan jedhamu bakka jiruun namuu waan godhuu danda'u. Godhuun dirqama jiraachuuf jiraacha dhabaa qabsoo godhamtu keessatti qoodarraa fudhachuu jechuudha. Kanaaf bakka jirruutti of tuffeen barbaachisu, dhiyeessuun barbaachisu, wanna guddoon walii yoo gallee jenne jibbi jaaladhi oluma wanni keenya gadii muti oluma deemaa jirti. Akkuma mismaara dhawaniini itti cimaa deemaa wanni sun qabatti jedhu. Diinni ammuma garaa nutti jabaatu nullee jabeessaa jabaachuu nu barbaachisa. Diinni laafina keenya argee jennaani hamma lafarraa nu dhabamsiisu nu biraa hafu jechuudha. Akka deebinee kaanuu nu ga'e. Akka beektaa bofi godhaanu biyya nyaatee kaa'anii mataan biyya nyaatee kaa'anii turree bullee deebinee akka sarvaayibii goonee kaa'uu dandeenyu haroo beeku itti laannee jennaan karaa sanguudha nu seenee hamma dhumaatti muuxannaa waggaa 550 kan yookaan walloon fudhannee jenne waggaa gara 500 kana qaba. Akka wanni Oromoo kun duuteen badu ijaarni jabaan qabsoon jabaan sammuun garboomuu dhabu Oromoon waggaa haga kanaa sarvaayibii godhee yookaan beektaa waa fi kanarratti cichee waggaa haga kanaa aadaa isaarraa humna dhabamsiisan sammuu keenyatti hin garboomin sammuu keenyatti hidhannoo hiikatin sammuun keenya hidhannoo hiikan wanni badduun gaafa sammuu si garboomu nama sammuun hin garboomin jibbii jaaladhu diina fi nama isa garboomfate saba isa garboomfate sana hidhuma gaafa tokko itti fincilee injifata yeroo fudhataman. Kanaaf hidhannoo qaamaa caalaa jabduun hidhannoo mataati. Isnaapparii mataa hidhachuu nu barbaachisa. Ka odoo wanutti asitti fagottuu dhagarree yaadaa fi dura deemuu nu barbaachisa. Hoomorkii isaan yookaan beektaa hojii manaa isaan nuuf kennan callaa hojjechuu muti. Fagootti fi dura laallee maalti gad deemaa jiru karaa kamti deema nu baas kan jedhamu adda mootora
qabsoo Oromoo kana qaba. Akka qeerroon baatte kanatti diqqaa guddaan keenya of kennuudhaan filmaati biraan jiru ka keessa jiru ta'e ka bosona jiru ta'e hafuuraan wal bira jiraachaa addee jirru itti duudhuu nu barbaachisa qabsoo tanaa. Wanni kun waan jiraa fakkaata abiyyi beektaa mootummaa isaa waan jiru nutti fakkaataa hin jiru. Mataa alaala akka dippiloomaatiitti addunyaa kana yoo ta'e allaa paarlaamantii Kaanaadaa ijjannoo gochaa inni Oromoo irra raawwataa jiru irratti sadarkaa paarlaamaatti waa irraa hojjetame waa hundi keenya namaas miidiyaa irraa qubata. Ka Austraaliyaan akkasa ijjannoo cabduu waan Oromoo kaasee akka mootummaan kun mootummaa sadarkaa addunyaatti baraarfatamu ka Austraaliyaan paarlaamaan mati duree godhatee waa Oromoo kanarratti waan mootummaa abiyyi yookaan beektaa mootummaa beektaa shiftaa kanarratti ijjannoo addunyaan kun guutuu fudhatan. Addunyaan guutuun nu bira dhaabatteetti. Saatii kanatti itti fineensuu malee wanni gadi nu laaffisan jiru. Ka dur rafeerullee adda ka'uu nu barbaachisa. Ka dur ka'eerullee itti fineensuu nu barbaachisa. Itti duudhuu nu barbaachisa. Kanuma jedha kanarratti. Ulfaadhu wayyamaa disha. Qoteen bulaa Oromoo kana ijoollee Oromoo irra callaa ta'e jedhanii ilaaluun uummanni Oromoos kan hubatuu qabaachuu danda'e namni umuriin isaa 13, 14, 15 irraa jalqabee hamma nama umurii 80 mootummaa koloneeffataa mootummaa jedhu mootummaan umurii isaa fixee seeraan ala dirqamaan uummata keenya ifi jala bulchaa jedhu kana dura ka'anii qeerroo teenya faana hiriiranii dhaabatuu qabu. Labsii qeerroo guutummaa guutuutti Oromoon kamuu fudhatee hojiirra hojjuu qaba jettanii isinis ulfaadhaa wayyamaa yoo waan dabalatan qabaatanii deeqaa tokko tokko isin ilaadhaa achiin duuba gara gaaffii kiyya itti aanutti ce'a. Homaan qabdan jechuudha. Cadhisuun walii galleerraa jechuudha. Homaan qabdan jettanii. Baay'ee. Okay. Mee gaaffiin keenya inni sadaffaatti haa ceenu. Waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa keessatti waan deemaa jiru quba qabduun jedheen abdadhaa. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa karaa Tigraay naannoo Tigraay jiru sanii nama Jamaal jedhamu mootummaan naannoo Tigraay. Ayyaara Alulaa Abbaa Naggaa keessa qabee ammas deebi jedhee deebisee jira. Kanas quba qabduun jedheen abdadhaa. Mee akkamiin ilaaltu raayyaan ittisa biyyaa kuni raayyaa ittisa biyyaa dhaaba yookiin paartii tokkooti moo raayyaan ittisa biyyaa kun silaa raayyaa ittisa biyyaa seera biyya sanii fi heera biyya sanii eegee taa'u ture. Garuu raayyaan ittisa biyyaa kuni amma nama waan tolchaa jiru uummata keenya irratti hin argitu bara TPLF fi kaallee garuma tolchaa ture. Arras garuma tokkotti isa ijjata. Mee haala addunyaa hotii wal bira qabdanii hin ilaalta raayyaan ittisa biyyaa jedhi poolisiin jedhi kan ajajamanuu fi seeraa fi heera biyya saniiti malee abbaa dhuunfaa tokko dhaabii tokko dhufee isaa yennaa ajajee hin didatanii biyya biraa keessatti jechuudha. Biyya keenya keessa garuu poolisiin gandaa tokko yookiin raayyaan ittisa biyyaa poolisii humna addaa maanii jedhee mootummaan uumate uummata irratti badii dalagaa garuu ammamee isa kanas ilaalaati mootummaan naannoo Tigraay akka godhe kanallee wal bira qabaati. Mee isa kanarra wonaa jedha adishaarraa jalqaba. Hayyee galatoom ashennaafi waan jeneraalota kan beektaa raayyaa ittisa Itoophiyaa kanarra yoo taate teenyee ilaalle raayyaa ittisaa silaa akka beektaa seera addunyaatti waan beektaa mootummaa walitti hidhatu fakkaan qaba. Mootummaa inni wanni waan biyya eegaa waan guutuu biyyoolessa waan mootummaa biyyoolessaa tokko kan beektaa waan daangaa laalaa. Yoo ammoo deebi akka biyyaatti yookaan balaan biyya tokko akka lola'aa yookaan akka wanni jabduun takka yoo biyya keessatti dhalatte deemee wanta sanii waan barbaachisaatiin bira dhaabbate jechuudha. Mootummaa eegichaa miti raayyaan ittisa biyya eega.
guutuu biyyaa waan biyyaa irratti seera biyyaa eegu seeraaf heera biyyaa eegu heeraaf seerri biyyi sun itti ijaaru cabdeerti jedhee yoo amma beektaa diktaatoriin tokko heeraaf seera biyya tokkoo cabsee jedhee allakki biyya eegatti biyya daangaa cal'aa miti heeraaf seera biyyi sun itti ijaaru natti eega jedhee jidduu seenuu danda'a. Ammoo akka amma laalutti mootummaan amma beektaa shiftaan kun waraanni ittisa biyyaa kun akkuma beektaa siistema biyya saniitti qulqullaa'ee akka waraana biyyaa ittisaa tokkotti akka beektaa waraana biyyoolessaa tokkotti hin jaaranne qurii beektaa qulqullaa'ee quriirraa qulqullaa'ee yookaan beektaa laalcha siyaasaarraa ala ta'eetiin waan burjaaja jechuudha. Sarratti mootummaa shiftaan kuni ittisa ministeeraa yookaan beektaa raayyaa ittisaa kana qalbii isaanii hatee burjaajessee akkam godhan jira akka waan beektaa mootummaa ta'ee jiraatu tokkotti inni akka seeraa heera biyya Itoophiyaa sanatti abiyyaadha ajajaa waraana waliigala Itoophiyaatiin miti. Wama aangoon qabu burjaajessee bakka sanirra jiru. Warrooti jeneraaloti tokkootu yoo gattee jedhanuu gattee yoo as deemu jedhanuu as deemu. Jeneraalota akkasii uumamaa isaaniitti ka dur beektaa Oromoon cabsuudhaan gadi aantee nama beektaa yaada fi hin qabne ijjannoo fi hin qabne tokko ka dur beektaa diinni ittiin nu rukutaa ture. Adhalle diinni isuma saphatee ittiin nu rukutaa jira. Akkasan burjaajessaa jira. Mootummaan waraanni adda biyya san keessaa ka dammaqa qaban ka xiqqoo waa amma deemaa jira argaa jiran waraanni Oromoo illee ta'e hayyee Tigraay illee ta'e jeneraalota dhalataan naannoo Tigraay ta'e ka'anii adda waraana san keessaa bahanii gara Tigraay galaa jiran jechuudha. Oromoon eessa addee hafuuratti baafatanii addee itti tolchii danda'an waboodha. Waraana adda bilisummaa Oromoo kan bosona jiru deemanii makamaa jiran jechuudha. Kun maal agarsiisa? Walii galatti adda mootummaa ittisa ministeeraa yookaan beektaa raayyaan biyyaa waraanaa tokko ka biyyaa tokko hagasi sochii eegalee mootummaan biyya sanii hin jiru jechuudha. Bari inni duruu hin jiru bara waan jiru se'a bara. Akkuma koloneel Gaadaafiin pirezidaantii Liibiyaa katu odoo hin jira jedhu shugguxii warqii irraa dalagate odoo hin dhukaasine qabatee waliin du'e jechuudha. Hin jira ummata kiyyana waliin jira adoo jedhu. Abba wanna amma ajaa'ibaa takka wanna amma argattu maali? Duri hacuuccaani nama sibiilii kanarratti ta'e ummata sibiilii yookaan kan Itoophiyaa keessa ummata kana ta'e kan waraana biyyaarraan dhette raayyaa biyyaa kanarraan dhette yeroo roorroof hacuuccaan beektaa wadhabbii mootummaa biyya sanii keessatti waan deddeemaa jira argee fincila barbaade dur gara biyya Eertiraa deema. Adda wanni sun garamitti deemaa jirti waan isin ajaa'iba. Adda nama Eertiraa deemu jiru nama adda fincila barbaade yaadalleen ta'e qaamalleen ta'e adda wanni sun gara Tigraayitti deemaa jirti. Tigraay afaan qawweetiin humna qabdi. Kanaaf wanni jijjiiramtee ka dur Eertiraan baqatu kun adda eessa jira? Eertiraarraan eessa baqatan jiranii gara Itoophiyaatti. Gara Itoophiyaa seenicha eessa addee isaan akka nagaatti argachuu danda'a. Tigraay kan Eertiraa baqate yoo gara naannoo biraatti deeme Isaayyaas
waan Tigraay alaa biyya Itoophiyaa nama bulchaa jiru amma isa jechuudha. Kanaaf warri Eertiraarraan baqatan amma kaleessa nama 200 yookiin 100 150 maal jedhanii eessa seenaa jira Tigraay yoo Tigraay seenanii biyya Amaaraa seenas jiraachuu hin danda'an. Kanaafuu addeetti baqatan eessa Tigraay. Adda namni qabsaawaa jedhee beekta adda yaadan yoo ta'a. Eessatti yaadi isaa eessa jiru Tigraay. Waraanni akkanyi ajajoota waraanaa jeneraalota eessa deemaa jirti Tigraay deemaa jirti. Ammoo kanarratti beekta tututtuqee ilaalichaaf waraana izi kaabaa Tigraay keessa jiru ajajoota jijjiiruuf beekta akka waan nama beekta aangoo qabu tokkoof godhe amma dhiyoo kana kaleessa kaleen giddaa Brigade General Jamal Mohammed shuumee beekta akka nama aangoo qabu tokko abiyyi Tigraay ergee Tigraay biyya dhiiraa akka dhiiraa yoo nette jabeen nasitti yoo dhufeetu yaara rabbu hin qabu maali nuti lakki nu shumata nama si shume sallen beennu garuu akka itti dhufte ku seeraa moti hidhuu odoo danda'an fedhaa odoo hojjeessuu danda'an lakki gara dhufte deebii jedhanii turtii dhabeetti yaada kee deebii jedhanii biyya araan jettu. Amma immoo achirraa kaatee jettu inni beekta ajajaa itti aanaa ture. Iziji Noorzi jiruuf. Ajajaan guutuu walii gara jeneraalichi Balaay Siyyuum jedhamu waan beekta ka amma maqalee ergaan kanarratti raawwatamaa Finfinnee ta'ee beekta hordofaa ture jechuudha. Yoo kana fudhatanii alle bula dhaqee jechuusaa. Aramee deebi'ee riippoortii godhachuu. Kun olaanaa namni akkasii hayyuu qaraaba. Ummata jabaa. Ummata yaadaa sammuudhaa hidhate. Ka qaamallee hidhate callaa muti sammuudha wanni beektaa sammuu keessa jabaattee hidhattee gara beektaa meeshaatti jijjiiran. Jarri ummata Tigraay guutuun adda haqawwee baatee deemu callaa muti haqawwee baatee deeminillee sibilee hundi mataa keessa hidhataniiru. Du'a kan jiru jedhan biyya keenya mirga biyya keenya nama tokko hin tuqu irra dhumannaa kana lakkisi kabraatiyyuu gargaarsa goone jedhan. Nuraayitee kana kan finne qaba. Ammoo xumurarratti wanni jedhee abdii waa amma naannoo amma biyya Itoophiyaa jedhamtu kanarratti deemaa jira. Waan lola fakkaataa takka wanni itti agartu Itaamaajoor Shumichi jeneraalichi Ijipti kaleessa Suudaan seeneera. Amma wanni kun wanni hojjetamaa jiru takka jibbi jaaladhu biyya sanarratti waan gaddeema balbala banaa dhaggaa jira. Haga wanni kun qullaa teete mootummoota hunda qabdu. Mootummoota beektaa basaasa jajjaboo qabaamu gubbaa gadi ta'anii haga biyya sun keessa wanni mootummaa jedhan akan jirre gubbaa gad seenanii gubbaa gad ta'anii lolaalaa jiru. Kanaaf wanni amma raayyaa ittisaa ka amma biyya keessa jiru ka diiganii deemaa jiran kun saatiidha gocha akka biyyaatti akka hin jiraanne ka taasisu shiftaa 4 kiiloo jiru mootummaa abiyyi jedhe. ulfaadhu wayyamee adishaamee Doktari gaaffii isuma kana asirratti gaaffii tokko si dabaluu barbaada. Ajajaa waraana kibbaa kan ta'e Brigadier General Gushaa Gabree fi ajajaan waraanaa tokko maqaa isaanii hin qabatamne ajajaa waraanaa suni kan inni liid godhu Misaayil kan ta'e dhalatoota Tigraay kan ta'an uummata keenya irraa waan ta'u kamuu fudhannu jechuudhaan gara Tigraay deebi'anii galanii jiru.
garuu ajajootni waraanaa Oromoo ta'an immoo asuma keessaa saba fi irratti kaayya akka dalagaa jiranus ni jiru. Akkuma san kaquuqama dhabanis hin jiran jechuu kiyyaa miti. Kaquuqama qaban ni jiru. Maal tolchuu qabanii ajajootni waraanaa ka sabaan Oromoo ta'an kan sabaan Tigree ta'e saba fi difeendi godhuuf biyya jechuun ummata, biyya jechuun si'i ana ijoollee tiyya teeti malee biyyi lafaa miti. Garuu mootummaan amma jiru kun mootummaan nafxanyaa yeroo baay'ee mootummaan nafxanyaa lafa malee waa'ee ummataa dantaan qabu. Isa kan akkamitti hubattu? Jeneraalotaaf raayyaa waraanaa keessa kan jiran poolisii Oromiyaatiin dabalatee waraana naannoo Tigraayitii fi ummata Tigraay irraa maal baratanii ummata fi cinaa dhaabachuu qabu? Ummata fi irratti gocha kanatti jabaasanii itti fufuu qabu. Mee kanarraa wanaa jedhe Dooktar. Galatoo naashe gaafin baafii guddootaan isaa adoo waan jeneraalota yookaan ajajoota waraanaa godhuu maltetti adoon seenii waan takkaa jedhu barbaada. Amma laale kun namichi amma dur Xaqilaa Ministeera Itoophiyaa ture ka amma humnaa itti fufuu barbaadu kuni yoo ummati kenna akkasin ajjeesu yoo ummati kenna namicha kana irratti protestii godhu yookaan mormii irratti deemsisu xinfanyoota Oromoo jedhan isaan. Dhuguma waan beektaa namicha kana lammummaa isaa jibbinee yookaan immoo gosummaa teenna jaalannee morminu fakkaata warra nama Oromoon ta'iniif. Garuu mee ati Oromoon ta'inii akkuma nama dhalataa nama biyya sanii nama sabaaf sablammoota sanii ta'e ilaali. Mootummaan tokko jechuun seeraan karaa dhugaas ta'e karaa sobaas ta'e seeraan jaaramuu qaba. Seerri suni seeraa fi heeraan jaaramuu qaba. Seerumaa fi heera sana irratti hundaa'ee namni tokko biyya tokko bulcha. Fakkeenyaaf mootummaan tokko mootummaa Itoophiyaa waggaa shanidha kan bulchuu qabu. Waggaa shaniin duuba filannoo deemsisuu qaba. Filannoo isaa yoo moo'ee itti fufaa yoo moo'uu dhabaate immoo nama filannoo moo'ee itti dabarsaa. Yoo immoo filannoon rakkoo adda addaatiin gara fuulduraatti darbuu qabateete akkuma heeraaf seera biyya sanii irratti jedhuun waliigaltee warra paartota siyaasotaatiin dura dabarsee akkasiin itti fufuu qaba. Garuu amma namichi kun yookaan shiftaan kiiloo jiru kun tokkoffaa dandeettii hin qaban. Dandeettii waan hin qabneefi yaaduma diktaaterii yaaduma nafxanyootaa kaa beektaa deemsisuu barbaadan kanas akkamii akka deemsisuu qaban hin beekan. Wanna amma raayyaa ittisa biyyaa keessatti argaa jirtu akka silaa heeraaf seera biyya saniitti Xaqilaa Ministeeriin Komaandariin Chiifii biyya sanii yoo ta'e iyyuu garuu waraanni isa jala akka hin jirre argisiisa. Maaliif inni yoo humnaan biyya san bulchuu barbaadateet humna raayyaa ittisa biyyaa kana guutuu ajaji isa jala jiraachuu qaba ture. Garuu laali kun akkuma silaa doola ibsee komaandiin noorzii sun isin kaaba Itoophiyaa ajaajni suni kutaa aga 8 yookaan kifila xooraa jedhan aga 8 qaba jedhama. Amma kun isa jala hin jiru. Dhiifama Dooktar. Muummichi ministeeraa kuni karaa seeraatiin aangoo hin qabu. Akkamiinuu waraana kana ajajuu danda'a silaayyuu? Kana siin jedhaa jira laale. Amma hin damma. Wanni an kana jedheefi silaa Dooktar wanni an kana si kaaseef amma dubbii keessatti ajajaa waraanaa muummee ministeeraa ture. Muummeen ministeeraa tokko ajajaa waraanaa ta'uuf immoo yoo seeraa feera biyya saniitiin filatame waggaa 5 keessatti waggaa 5 irra darbee bulchuu hin danda'u. Seera biyya saniitiin. Inni namni kun amma aangoo hin qabu. Ajajuu hin danda'u. Warri Tigraay kuni filannoo geggeessanii filannoo eega filatamneen booda heeraa fi seera biyyaa kanarratti hundoonnee muummeen ministeeraa waan hin filatamneef
hin ajajamu waraan as keessaan ba'uu jedhanii. Sirriidha maarree amma kanuma siin jedhaa jira amma. Inni amma diktaatirummatii sanatti dheebotee yaaluu malee kana gochuu akka hin dandeenye illee hubachuu hin dandeenye yookaan immoo komaandiin tunguma isa jala doon jiraatiin waan karaan taaneen waldhaanaa jira. Kun akka poteenshaalii kun akka uumamu tilmaamuu isarra turatu dandeettaa qabateeti. Humnaan kana jala deebisuu hin danda'u. Amma wanni ajaja waraanaa keessatti waan humna waraanaa keessatti argaa jirtu kuni komaandiin tuni karaa seeraatiin ajajamti malee karaa diktaatirii karaan taaneen ati waan ajajjee fi ajajamuu qaban. Mormii warratti ari'uun namicha sana jeneraal Jamaalis dabalatu Suyumis taanaan akka inni Maqalee hin deemne dhoowwuun sirriidha. Maaliif mootummaan amma Itoophiyaa bulchuu jeneraalota kaasuu bakka buusuu ajaja waraanaa shuumetii kennuu dhabuu waraana immoo iddoo tokko munyuusuu hin danda'u. Maaliif yeroon isaanii darbee jira. Yoo isaan ajaja san itti fufanii isaan taayitaa kanarra ifi tursuu fi waan godhanguma akkuma barbaachisee nama isaanii ergamu akkuma adoola sila jedhee jeneraalota isaanii ergamtu barbaadanii warra saniin suphanii rakkoo jirtu rakkoo karaa heeraatii fi seeraa deemuu dhabaan isaan qunnamte karaa saniin suphanii itti fufuu barbaadu. Garuu warri bulchiis Tigraay as dhufuu hin dandeettanuu ajajni yeroon keessa dhumeera waraan isin waraan ajajuu hin dandeettanuu waraanas munyuuqsuu hin dandeettan jechuun sirriidha. Waraannis akkasuma digatuu qaba. Ati gaafatteetis jeneraalota Oromoos taanaan kasabaaf sablammootaas taanaan kansaa itti jeneraala ta'anii akka Itoophiyaa eegalu akka dimbarii Itoophiyaatti hin eegalu akka yoo balaan uummata san qunnamte fakkeenyaaf balaa akka kunu giraasoo waaspii amma midhaan biyyarraa fixaa jiru waan akkasii irratti biyya eeguu nagaa biyyaa eeguu dizaastirii kana irratti sappoortii kennuu malee uummata ijoollee ajjeesuu jaartii ajjeesuu mana yaalaatiin mana amantii masgiida dhattee jaarsa jaartii wanta qabdee yookaan mana jireenyaa keessa dhattee dargaggoo wanta rattee nama 5 nama 10 dhattee tokkotti ajjeesuu mana hidhaatii baasanii nama ajjeesuu miti hojiin isaanii. Kanaafi kanarraa adabatanii mirga uummataa akkuma seeraa fi heerri Itoophiyaa jedhu hojii isaanii job description keessan dhaqaa dubbisaa diktaatirii shittaa 4 kiiloo jiru nama 5 kana dhiisaa akka seeraa fi heerri Itoophiyaa jedhu hojii san irratti karaa sanii hojii keessa hojjedhaa jedhu ni barbaada. Uummata keessan hin ajjeesinaa warri keessa gidee gara Tigraay deemu sunis sirriidha. Maaliif seeraa fi seerri Itoophiyaa ka jedhu raayyaa ittisa biyya eeguu dizaasterii yoo jiraatte waan sanirra gargaarsa godhuu malee paartiin tokko akka paartii tokko balleessitu irratti bobba'uu hin qabanu. Ijoollee ijjeesuu irratti jaarsaa jaartii ijjeesuu irratti mirga diktaaturaa yookaan fedhintaa diktaaturaa eegsisuu fi miti hojiin isaanii. Kanaaf akkuma yoo sodaa qabaattan yoo hojii keessa wallaaltanii jiraattan akkuma kun jeneraalota karaa warra kaabaa dhiistee biraa deemtisan yoo dhiisuu baattan sirrii moti jedhaa morma. Hojiin teessan kanaa miti. Hunduma caalaa uummata keessa ijjeesuurraa ifi saaxilaa irraa dhaabadhaa diktaatiroota nama ajjeesiisaa mana namarra gubiisaa ijoollee ajjeesisaa jaartii ajjeesiisaa mootummaarra turuu barbaadan kana humnaan ta'inaa irraa dhaabadhaa jechuu barbaada. Ulfaadhu wayyamee dhaamsa gaarii naa dhaamtane. Anis watti dabaluu barbaada. Raayyaa ittisa biyyaas ta'ee poolisiin Oromiyaas ta'ee akka maanguddicha keenya sheeka Baale keessatti sajjiisanii haadha manaa isaa lachiin mana isaatti dhaqanii badii tokko malee dabalanii yakka isaaniif ittiin gaafatamnu akkuma kaleessa TPLF ergamanii dhiifama jedhanii Oromoon bira dabalanii Oromoo ijoollee 5,000 wafitan warri 5,000 wafite sun adoonii hidhamu Oromoon hin jedhini
lakki jijjiirame dhufe jedhee Oromoon darbe san ammas akkasii dhufa jedhanii ajjechaa kanatti jiru. Kun akkasii lammata abadan waan deemu natti fakkaatu. Nami Wallagga keessatti ijoollee keenya akkasi fite, nami Gujii keessatti ijoollee fite, nami Shaashamannetti barsiisaa yuunivarsiitii badii tokko malee akkas nu jala ajjeese kun cufu itti gaafatamu akka deemus beekuu qabanii akkuma kaleessaa kaan dhiifama jedhanii wanni dhiifamaan Oromoon tokko darbu jiraatale natti fakkaatu. Inni isa kanarra jedha yoo wada bal'annee jettanii daqiiqaa tokko sinii laadhaa sanii mitinnaan gara gaaffii keetu muraatti seena. Waan tokko asirratti walitti dabaluu barbaadu amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoota adda addaa TPLF warra kaleessa akkasuma keenya sarbaa ture ammoo namni tokko dhaqee waliin furuu jalqabeera sirrii mootii jedhee haasa'a. TPLF yeruma jalqabaa loltus uummata isaanii bilisa baasuuf lolan. Ana irraanfatuun qabu namni hundumtu keessa itti tolee karaan argamee jennaan qarshii saamuu qabeenya saamuu lafa biraatti babal'atan malee kan namni baay'een itti du'e kan itti qabsaa'aa turan mirga uummata isaanii eegsisuu ture. Mirga uummata isaanii sana amma eegsisaniiru. Wanni wal nama gaafachiisaa hin jiru. Kanaaf nuti istirateejikaalii yoo isaanii walii gallee rakkoon qabu garuu ammas garuu uummata keenya ta'uu qaba kaa'e mirga fi raggaasisuu qabu. Uummata keenya ammas uummata keenya dhaqaan nama miti kaaf mirgas keessi eebsisu ati namaatu waliin haasofte namaatu waliin waan adda addaa marii adda addaa walii galtee adda addaa goote miti. Saba kee nama keetti mirga kee eegsisa. Kanaafi uummati keenya ammas akka sabaa walii galee ufumaa qabsaa'uu qaba. Akka fakkeenyaatti fudhatuu qaba TPLF. Kaleessa diina keenya dhuguma nu cabsaa turanii, nu hidhaa turanii, nu ajjeesaa turanii garuu mirga uummata isaanii eegsisaniirani. Nu garuu ammas isa sanis adoon irraanfatin har'as garuu mirga keenya mormachuu qabna. Isaanis akkasitti ilaalaa jechuudha. Ulfaadhu Adisha waan dabaltu qabda moo gaaffii xumuraa kiyyaseen? Gaaffii xumuraa seen. Ulfaadhu wayya miti TPLF teenaani mana banaa dhaggitee jennaani gara warra fi deebuu dibdee mana banaa keenya kana saamuu seente. Kana Oromoon sirriitti hubatuu qaba. Ammas mana keenya bannee naftanyaa of saamsisuu deemuun gonkumaa waan ta'uu hin qabne Oromoon tokkummaadhaan labsii qeerroo hojiirra oolchuu qaban jedheen adda addaa gara gaaffii kiyya xumuraatti deema. Waa'ee Oroo Amaaraa jedhanii amma deemaa jiru biltsiginnaan qophaa'ee keessattuu immoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo duraanii namni akka obbo Leencoo Lataa, Galaasaa Dilboo fi Dr. Diimaa Nagoo akka Oroo Amaaraa kana keessatti hooggansaan dhufanii jiru. Adda bilisummaa Oromoo keessatti jarri tuni qooda guddaa qaban turanii amma nami 8 bulchan malee 8 bulchuun eega nuti jirru Oromoon jedha waan jedhaa jiran fakkaata. Isin kan akkamittiin xaltanii akkamitti hubattu Oroo Amaaraan kun huqubiin Oroo Amaaraa kun hin nyaatamne ammas hin jira moo ammas maqaa Oroo Amaaraa kanaan Oromoo kana lammata sobnaa jechaa barbaadaniiti. Keessattuu immoo adda bilisummaa Oromootii fi Koongiresiin Federaalistii Oromoo waltajjii tana keessatti hirmaanne garuu asoo isaan hirmaanne dirqamumaan biltsiginnaa maqaa isaanii dha'uudhaan barreeffama baasan irratti Koongiresii Oromoo adda bilisummaa Oromoo jedhaa jiru. Akkamiin wal bira qabdanii ilaaltan kanarraa mee wanaa jedha Adishaa asirraa jalqaba. Ayyee galatoom ashannaafi waan Oroo Amaaraa jedhamu kana isin walitti attamee uumamte yaadi kun eessaa dhufee attamiin dhufee yoo yaada kana laallee jenne qabsaa'ota Oromootii fi qabsaa'ota Amaaraa himni isaanii lamaan iyyuu ture wayyaanee ture. Akkamitti diina kana irra aanuu laanna jedhanii diinni guyyoo atama beektaa jettee ati laaltee jette Oromoo fi Amaartillee yoo biyya san keessa fuutee laaltu uummata guddaa biyya saniiti.
damee gurguddoo uummata biyya saniiti. Amma Tigraay uummata diqqaadha yoo uummata lamaan kana bira qabdee ilaaltu. Akkamiin uummata gurguddaa kana yookaan biyya yookaan naannoo gurguddoo kana lamaan akkamiin to'achuu danda'a, akkamiin irra aantummaa kee agarsiisa jedhanii istiraateejii jabaa Mallas Zeenaawiitiin qarfamee gad bahee OPDO fi be'aadan kasaan jedhasanii isaan tijaara. Wanni waan kana jaaraniif maali akkamiin naannoo gurguddoo lamaan kana to'achuu dandeenya. Naannoo gurguddoo kana lamaan ka dandeenyuun wanni nuti irraa hojjannee wanni jennu akka naannootu gurguddoon tun lamaan waliin galle warroota qacaranne qabu. Kanuu amma qacarannee nu hojjetamu. OPDO fi be'aadanii kana keessaani ummata Oromootiif ummata Amaaraa kana burjaajessine gara afi dugda goona jedha. Fakkeenyaaf Geetaachoo Raddaa maal gaafa beektaa Oromaan kun dhaaba. Isaatinnaa cidii jedha. Ibiddaa fi cidii jedheetti. Wani kun lamaan wal balleessu, guddaa wal balleessu, waliin deemuu hin dandeenye. Amma istiraateejiidhaaf gaafa imaanoo taaktikiidhaaf nuti gaafas wanni kun walitti ijaaratu. Abbaan yaada kanaa eenyusi? Karaa Oromootiin Lammaa Magarsaa, karaa Amaaraatiin Gadduu Andargaachuu. Bifa kamiin walitti dhufnee taaktikaalii akkamiin goonee jara kana cabsinaadha. Warra beektan bicuu warra diqqaa kana akkamiin jala to'achuu dandeenya. Waan kanaa walitti dhufu. Jarri tuni diina waloo qaban malee kaayoo waloo qaban. Kaayoo isaanii kaayoo. Aga waliin deemnu waliin deemne. Deemanii gaafa akkuma yaadanii karoora baafatanii diina isaanii san cabsanu achitti wanni Maaraa jedhamu kuni achitti maali warri kun duruu taaktikaliidhaaf walitti dhufan malee istiraateejii yookaan beektaa kaayoo walitti hin qaban. Kaayoo isaanii kan walitti qaban walta'anii diina san cabsu. Maaraan kun gaafas du'e jetti. Achirraa kaanii namuu kaayoo biyya san itti ijaarachiisan yaadi lamaan ka Oromootiif ka Amaaraa kun biyya san keessa wal nyaataa. Isi nami yaada kana ijaare yaada akka boolla keessaa fuudhanii du'a awwaala keessaa baasanii akka afuufanii kaasan jiran kun isi abbaan yaada kanaa eenyu. Tiimi Lammaa moti Lammaa Magarsaati moti Lammaa eessa jira si'a. Lammaan abbaan waan kana uume eessa jira adda abbaan yaadaa kafiriituun hin jiru. Ka isaa ciranii balleessaniira. Adda yaadi kun maaliif ka'eessa? Yaada biraa haaraa dhalchuu dadhaba. Yaada biraa haaraa Lammaa fi Gadduu Andargaachoo uuman kaani waa haaraa san waan gaafas taaktikaalii yookaan beektaa ummata kanatti hin burjaajesse waan dhabaniif isuma dullacha kan beektaa waan gaaf kaan jartuu itti milkootte bira dabarte abbaa yaadaa kaan warra nama yaada uumuu danda'e kaani isa akka ajjeechaa manatti itti cufanii eegaa
adda yaada isaa kan inni gaasan gatee bira dabare tiraash keessa gatee bira tare kaane adda fuudhanii mee kana amma nama sunichaa deeman. Ammoo maani waan kanarratti namni kaayoo qabu namni ifi dura dhabu abboleen ijjannoo fi qaban ka abaaboo ta'e ka ofi koolla wanni kun waan bu'ee tarii waan gatiin qabne waan yeroo itti dabarte nuti waan bu'ee irratti hafuuratti godhuurra waan lubbuu qabaa jira wanni lubbuu qabaa yaadan abbaa yaada kanaaf akka maratti cuttanii yaadi jiraataan dhaqaalemmaa dura balbala banaa maratti cuttanii eegina. Abbaan qabsoo tana gadi fede Jawaar Mahammadi mana hidhaa jira. Baqqalee Garbaa mana hidhaa jira. Abdii Raggaasaa mana hidhaa jira. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa jira. Yaadi beektaa waa uumuu danda'a warra yaada dhalchuu danda'an maratti cuttanii mana hidhaatti galchitanii itti cuttanii nama yaada uumaanuu rabbi yaada dhalchuu hin dandeenye dooma horii mucha hin qabne ka muchi duudu ka uumaan rabbi sammuu isaanii sammuu banaan ta'e sammuu duudaa agaratti deeman callaa walitti qabatanii yaada biraa uumuu hin dandeenye yaada haaraa uumuu hin dandeenye eessaa fuuna jedhanii jennaan dullacha durii qaan beektaa addeen wadii qaadee ijibbaadde yaada sappuune bee yaada kana akkan godhadha yaada isaanii achirra dabaruu hin dandeenye waan sappuudhu mana yaada biraa dhalchuu hin dandeenye. Sarraan maan godhame nama komentii amma namni dhiyaatu. Jaalawwan kenna warra qabsoo abaaboo kan sochoosaatu ka akka amma leencola ka akka nafa ka akka Galaasaa Dilboo faa Diimaana Goofa jedhan akkas keessa jiran jedhamne amma warrooti kun warra gadaa isaanii fixatanii isaanuu akka sooromaa tokko bahanii akka beektaa yuubaa tokko taa'anii nama yaada yookaan wasi gorsu tokko malee nama waan aktiiviitii ta'e yookaan waan beektaa ho'ituu takka sochii ho'ituu takka fudhatanuu muti sochii tana dabarsanii qeerroo kennanii hin beeka. Amma waan kanarratti maaliif siin jedha ani I don't know. Himbeeku ani leencolata isa lubbuun jiru lakkisi. Leencolata is isaa du'ee jiru lafee isaatu odoo du'ee fakkeenya rabbiin isa ijjeesini odoo lubbuun hin jirre taate lafee isaa nafxanyaa wal mormu biyya nama Oromoo qabsaa'ota Oromoo keessa. Haga amaarti yookaan nafxanyaan leencolata ajibbe lafarraa jibbite hin jiru warra akkasaa ka amma galaasaa Dilboo kan fallite haga leencoo namni siin lafarraa jibbite hin jiru. Leencoo waan jedhe takka gaafa habashaani waan kiyya gaarii hujatte haasofte isi ammaan dogorgoreera jedhee of laalaa. Hidheera jechuudha. Ana ammoo namni kun saatii amma beektaa sooromaa kan jiru kanarratti nama isaaf namoota isa fakkaatu. Keessattuu gadi jabeessee kan jiru waan obbo Leencolaa. Obbo Leencolaa akka yoonni waan fedhe gadi fidee biyya san keessa jedha nafxanyaa ta'e namni maqaa Amaaraatiin propagaandaa mataa isaanii inni tijaara laalti isaan Leencolaa ta'ate qaba. Jarri lan jijjiiramtu obbo Leencolaa jijjiirama jedheen
amma tanan achi caalaa taree wanni ani waan nama sanii guddoo haasa'uu dandeenyu waan waraqata cinaadhaan waan waraqatan achirraa inni dhiyeessee tokko wanni jedhe yeroo sadiitu carraan nu darbeera arfaffaalle dhufteetti hidhagga arfaffaalle dhufteetti nu darban jirti jedhe inni adda ifi bakka bu'ee bakka san jira arfaffaan tummaan ta'ichaa deemaa jirti jedhee waan kana jedhaa jira awwaa amma nama kanaarratti akkana jarabeetta nafxanyaa waliin yaada abiyyi amma beekta biyya sanirraa ittisaa jiru fudhatee obboleettoo lataa deema jedhee akka dhuunfaatti amantii hin dandeenye kana jechuu walaa galu. Tole, mee Dooktar gaaffiin isuma ta'ee Oromoo burjaajessuu fi waan deemaa jiran fakkaatti. Namni waan kana qopheesse biltsiginnaa garuu sila maanguddoon adda bilisummaa Oromoo hoogganaa turtetu achi keessatti osoo argamuu baatte akka kiyyatti fedhii kiyya maanii fi kabaja saba Oromootiif qabanuuf kabaja sabni Oromoo waggaa dheeraaf saba kanaa qabsaa'aniif jecha sila achi keessaa of bilisa godhanii nuti lakki umuriin keenya deemeera warri qabsoo harkaa qabu jira jedhanii warra santi dhiisuu malanii warra hooggansaarra jiran nutti dhiisuu malanii sila akka kiyyatti garuu dhiisne isaan itti deemaa jiru. Mee ati isa kanarraa wanaa jedhiitii hin xumurraa daqiiqaa gabaasiitii mee hojii. Galatooma ashe obbo Adoolaa akka gaarii bal'isee ibsee jira fi kanarratti waan guddoo waan itti dabalu qabu garuu waan tokko tokko tuttuqee bira darbuu fi maan jedha mammaasi uummata keenyaa soddooma qollatanii dhugaa dubbatan jedha. Yookaan immoo soddaa kabaja kennitee fi an soddaa kiyya jettee waan kabajjee fi soban dubbattu dhugaatti dubbattaa yoo dhugaan sulleen waan nama wanta mufachiisaallee teete. Dubbii Oromoo Amaaraa tuni kanaan dura akkuma Adoola jedhee istiraatejik allaayansii ture. Allaayansiin sun nami jalqabe lammaafa turanii. Lammaan jalqabuu isaan beeku garuu lammaatti gargaaramanii maqaa sanitti gargaaramanii lammaattiin balleessanii addee barbaadanurra ga'aniira. Gabaabumatti Oromoo Amaaraa allaayansiisa yoo deebinee riivaayizii goone obbo Lammaan Baahirdaar dhaqee Itoophiyaa suuseenoo buna akka bunaa itti araadaa jedhanii dubbataniiru. Mootummaan biltsiginnaa wanni inni irratti xiyyeeffate Itoophiyaa mideessuuf jaaruu yoo ta'e nama Itoophiyaa akka bunaatti itti araadu attamiin balleessuun Itoophiyaa ijaaruu yookaan babal'isuu yookaan mideessuu ta'e. Walumaa galatti dubbiin suni Adurille kijiba turte koloneellichi kun joonerii turanii jala turanii Oromiyaa keessa sadarkaa olaantee ajajaa olaantee gubbaan turre achi gad bu'anii achi ol bayanii addee obbo Lammaa san fudhatanii maqaa uummata Oromootiin akka ol ka'anii xaqalaa ministeerummaatiif immoo kompiitii godhanii akka isaan filaman ture Oromoo Amaaraan kanaan dura ijaarame. Obbo Lammaan waan sawwaa hubataniiru natti fakkaatu atoo hubate raatee ofiisaatiyyuu hin badu ture garuu shirri sun Lammaafallee balleessitee Oromiyaas warra nafxanyootaa kaa'aabiin hoogganamu kana jala kuffiste. Ammas immoo wanni yaada isa itti deebi'anii fi yaadi sun giseessan yeroo isa isaan gargaaree jira. Lammaafaa Xayyibaafaa itti hokutanii achi ari'aniiru. Aabii joonerii yookaan ajaja Oromiyaa olaantee gubbaan turre jalaa ol dhufee akka gubbaatti ba'isa godhee jira. Amma immoo maalittiin dhawuu akka barbaadan? Shirri kun duris barameera waanuma tokko wanni qabatamaan fidu hin jiru. Itoophiyaa jechuun biyya sabaaf sablammootaati. Dhimmi kun dhimma Amaaraa fi Oromoo callaa miti.
dhimmi Itoophiyaa dhimma Tigreesii, dhimma Walaayitaati, dhimma Sidaamaati, dhimma Sumaaleeti, dhimma Affaariiti, dhimma Guraageeti, dhimma Kambaataati, dhimma Gambeellaati, dhimma sabaaf sablammoota adda addaa. Amaaraaf Oromoo waliin teettee wanni rakkoon isin Itoophiyaaf hiikku hin jiru. Waliin ta'anii mari'achuu yoo barbaachise sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran guma ta'anii haasa'uu qaban. Wanni Amaaraaf Oromoo waliin haasoftee Itoophiyaaf sirreessitu hin jiru. Dhuguma Amaaraaf Oromoon akka lakkoofsa uummataatti quxurii guddaa qabaachuu danda'u. Garuu quxurii guddaa ka qabu isa kan wal callaa wal taasisee sabaaf sablammoota biraa ignoorii godhanii dhimma Itoophiyaan sirreessina jedhanii yaaduma warra nafxanyaa ka nuti isinii beennaa afaan keenya dubbadhaa aadaa keenya leellisaa baandiraa keenya qabadhaa Itoophiyaa jedha akka nu jennu kana nu bula jedhaa afaan Amaaraa dubbadhaa jedhan kana akkuma sani nuti Amaaraaf Oromoo yoo walii galle dhimmi Itoophiyaa hiikate jecha akkasii fudhataman qabu. Sabaaf sablammoota waliin mari'attee biyya guddisuu dandeetti. Kanaaf yoo marii barbaadanii nama beektota Oromoo keessaa guuranii hidhan. Akkasuma sabaaf sablammoota adda addaa keessaa, Walaayittaa keessaa, Sidaama keessaa, keessattuu Jawaar Mahammad fa'aa, Beqqelee Garbaa fa'aa, Hamzaa Booranaa fa'aa, Kolonel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa, Lidatuu Ayyaaloollee dabalatee baaldiraasii warra kun namicha Addis Ababaa jedhu sanis yaada biraayyuu haa qabaatu malee kanabuma walta fidaa taasaa Amaaraaf Oromoo walii haasa'uu adoon ta'in nama yaada adda addaa qabu walta fidaa nama siyaasaa adda addaa deemsisu gadi taa'aa isaa wal mari'achiisaa malee yaada dhiphaa kanaan dura akka xaqalaa ministeerii isa godhe ka lammaa fattiin balleesse ka xaayibaa fattiin balleesse ka hooggantoota OPDO irraa ari'ee amma bilchiginnaa godhatee yaada kijibaa Oromoo Amaaraa jedhu kana fudhatee dhufanii. Kanaaf Oromoo Amaaraan kijiba. Dhumarratti katti dabaluu barbaadu maal hojjetu Laancoo Lataafaa, Galaasaa Dilboofaa, Diimaa Lagoofaa yaada jedhu ani waan isaan hojjetan caalaa maal hojjetu yaada jedhutti mataa kiyya keessa deema harka caala. Dhuguma jarriin kuni beekumsa guddaa qabu, beekumsa gahaa qabu, hayyuu gurguddoodha. Yuuba keenya ajajarraa bu'anii amma garuu riittaayiriillee godhanuyyuu malee yeroo uummata Oromootiif yaada tokko dhalchiisanii turanii qabsaawaniiraniifis garuu amma maal hojjetaa jiru yaada jedhuufi ani hin beeku waan isaan hojjetanu garuu akkuma yaada bilchiginnaarraa hundoottee yoo ilaaltu isa kaaniin kan cas yaada jedhu isa tokko qabadhu tokkoon cabs yookaan fafakkeessi yaada jedhu irratti hundoottee yoo ilaaltu kuno warra Oneg iyyuu waliin mari'achaa jirra. Yoo barbaachisaa ta'e Oneg waliin mari'achaa jirra jedhuyyuu waan barbaadan fakkaata. Yookaan Oneg iyyuu keessa jirti kuno waliin teennee hayyoota keessan gurguddooyyuu kuno waliin teennee mari'achaa jirra. Yaada jedhu dhaggisiisuu barbaadan garuu walumaa galatti kan uummati keenya ilaaluu qabu jarriin kun rittaardii ta'anii taayitaarra hin jiranu. Namicha kanas dudda duuba ta'anii yaada kennaafii hin jiran jennee hin amannu. Namni tokko akka Leencoo Baatii gara fuuldura bahee dubbatee si jira waan tokko innis yoo waan san garaasaa guutachuu barbaadee qabsoo kanaan dura uummata Oromootiif godhe irraanfatee itti galee raatee isatti beekaa. Jarriiwwan kana garuu akkuma yuubaa namni tokko abbaa gadaa yoo ta'e achiin duuba yaada yuuba ta'a. Yuubi beekumsa guddaa qaba. Akkuma yuubaa obbo Galaasaanis obbo Leencos yaada uummata Oromootiif
ta'u yoo shiftaa bilchiginaa jedhan kana itti himanii yaada isaaniitti kennanii karaa gaarii dhaggisiisanii beekumsas waan qabanuuf isaan caalaa waa beekanuuf yoo itti himanii gaariidha. Garuu Oromaaraa yaada jedhu kana yaada isaanii jedhee amananii garuu isaanitti gargaaramuu barbaadde waan bilchiginaan xaxxumatti fakkaata. Garuu isaanilleen warra kanaa yoo karaa sirriitti himan gaariidha, yoo karaa sirriitti himuuf dhaqanteeti. Warri garuu achi keessa seenanii bilchiginaan namni akka Abiy Ahmed fa'aa akka Haile Sillaaseetiif akka Abiy Ahmed kan Itoophiyaa gargaare hin jiru jedhanii leencoo baatii dubbatan yeroo tokko argee ture. Akka laalcha kootti garuu dogoggora ta'uu naafuu dogoggoras caalaalle ta'uu danda'a. Garuu guutumaa guututti waan jarriin kun godhaa jiranuu uummata Oromoo gara fuulduraatti ifumaa ifatti argata. Garuu wanni guddoon garuu akka saba keenyaa fi waan jarri kun hojjetu aduun ta'in waan bilchiginaan hojjettudha. Waan bilchiginaan hojjettu kijiba siin hojjette kanaan dura siin hojjette siin beennaa kaamma siin hojjechuuf yaalaa jirtus waan ifatti mul'ataa jiraati. Kanaaf uummati keenya eenyullee sobaan baddi malee saree ilan dhiqan jedhanii akkuma barbaadanii naa dhufanuu malee namni isaanii sobamu hin jiru. Karaan jiru ifadha. Karaa ifaa sanguratti itti qabsaa'uu qaba jedhaa kanumaan fixadha. Ulfaadhu wayyami gaaffii deebii keenya xumurree jirra. Akka kiyyatti immoo jarri kun adoo waan hin teene kana keessa harka baafattee Oromaaraa wanni jedhu hin jiru. Namichi gorsa lammaan dhageenye jecha lammaan dhageenye jecha Jawaariin dhageenye inni cufaa karaa inni itti fedhutti akka isaan deemanuu barbaada. Isaan garuu wanna Oromoo jedhan dhabamsiisu kaayuun isaa cufaa tarii waggaa 1,000 Oromoon garboomsa jedhee jira. Jarri kun garuu kabaja uummata Oromootii jedhanii adoo kana keessaa baayanii gaarii nallee fakkaata. Yoo waan dabalatan qabaatan dabalatuu dandeettanii sanii mujennaan xumuraa jira jechuudha. Daqiiqaa tokko keessatti adisha. Nin qabu. Okay. Anumaan isin qabu galatoomaa. Ulfaadhaa wayyamaa daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo ulfaadhaa wayyamaa kan daawwattanis galatoomaa sheerii gochuun dagatinaa. Gumii bokkoo yuutuubis laayik tolchuun dagatinaa jenna. Ulfaadhaa yeroo biraa walitti deebinaa ulfaadhaa nu nagaan oolaa jennee jira.